Mootummaan naannoo Oromiyaa fi ajajaan duraanii zoonii giddu galeessaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Sanyii Nagaasaa kaleessa waliigaltee nagaa Finfinneetti mallatteessaniiru. Obbo Shimallis waliigaltichi uummata Oromoof boqonnaa gaarii fidaa jedhan. Garuu waliigalteen qondaaltota ABO duraanii waliin taasifame kun hangam Oromiyaatti nagaa fida laata? Zalaalam Taaddasaa gabaasa dabalataa qaba. Walgaaga'aa turre, kan wal miidhaa turre obbolaa lamaadha. Miidhaa kana keessa darbuudhaaf ol miidhaan hamaan hin jiru. Miidhaan kun immoo ulee bulee Oromoo diigumsaaf, salphinaaf, Oromoo diina biraatiif akka saaxilu shakkii tokko hin jiru. Oromoon qabsaa'ee waan keessa darbee dhufe kana akka duubatti deebisu shakkiin tokko hin jiru. Akkuma lafee saatawwaadhaan cabsu jedhame Oromoodhaan cabsuudhaaf warri kaanis harka keessa naqatanii rakkoo hamaatiif Oromoo saaxilaat kan turan. Gaafa nagaan Oromoo bu'uudhaaf deemu jedhame Oromoon haati Oromoo, abbaan Oromoo, jaarsoleen biyyaa hunduu hin gammadaa. Warri diinota Oromoo immoo bu'ichaa taa'u jechaadha akkuma hundi keessan beektan. Kun dubbii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yeroo qondaalota waraana bilisummaa Oromoo kan turan obbo Sanyii Nagaasaa fa'aa waliin waliigaltee nagaa gochuun ibsan dubbatanidha. Waggoota 5 oliif Oromiyaan sababa walitti bu'insa humnoota nageenya mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu tureen rakkoo hamaa keessa turteetti. Kana furuuf jaarsummaa Ameerikaa, Keeniyaa fi Noorweeyfaan mariin nagaa Taanzaaniyaatti marroo lamaaf gaggeeffameera. Garuu waliigaltee malee xumuramee marsaa sadaffaan ni gaggeeffama abdii jedhutu ture. Waliigaltee amma mootummaan naannoo Oromiyaa fi hoogganaa duraanii zoonii gidduu galeessaa obbo Sanyii Nagaasaa fa'aa gidduutti gaggeeffame maal akka of keessaa qabuu fi maalirratti akka waltaan bal'inaan ibsamuu baatus qaama sadaffaan gidduu isaanii osoo hin jiraatin kan xumuramedha. Kanaaf obbo Sanyii Nagaasaa akkas jedhan. Obbo Sanyii Nagaasaa duraan hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa ta'uun socho'aa ture. Mariin nagaa mootummaa Itiyoophiyaa fi ABO gidduutti Taanzaaniyaatti yeroo lammaffaaf yeroo gaggeeffamullee hooggansuma kanarra ture. Boodarra ABO hooggansa waloo caasaa jedhu yeroo ibsu obbo Sanyii Nagaasaa hooggansa zoonii gidduu galaarraa kaasuun tika WBO Oromiyaa gochuun akka hojiin kennameef kana dura ibsaniiru. Bakka obbo Sanyii Abdii Dhugaa namni jedhamu waraana zoonii giddu galeessaa akka hoogganu ibsame. Kana gidduutti ABO obbo Sanyii Nagaasaa citiidhaan mootummaa waliin hojjeta. Qondaalota waraana bilisummaa Oromoo ajjeesisuuf osoo marii gaggeessuu sagalee arganneerra jechuun erga qorannoo gaggeessinee miseensummaa fi hooggansarraa dhorkineerra jechuun ibse. Haa ta'u malee obbo Sanyiin ajaja olaanaa ABO obbo Marroo Dirribaa hooggansa nam tokkeeti jechuun himatee ABO akka bakka isaanii hin buune miidiyaaleef ibsa kenne. ABO yeroo kana sababa rakkoo naamusaatiin akka of keessaa baase ibse. Mootummaan naannoo Oromiyaas naannoo Oromiyaa rakkoo nageenyaaf saaxilamte gara nagaatti deebisuuf ajaja zoonii giddu galeessaa waliin marii nagaa gaggeessuuf qophii ta'uu dursee ibsee ture. Kaleessa muddee tokko bara 2024 magaalaa Finfinneetti argamuun obbo Sanyii Nagaasaa waliigaltee nagaa mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mallatteessuu mootummaan naannichaa ibse. Obbo Sanyiin WBO bakka bu'uun waliigalticha mallatteessuu ibsuun uummata naannoo Oromiyaa nagaa dheebotaa tureen baga gammaddan jedhan obbo Shimallis. Gaaffiin jiru obbo Sanyiin dhuguma ABO bakka bu'uun waliigalticha mallatteessanii. Kana booda Oromiyaa keessa yoo xiqqaate zoonii giddu galeessaa keessa mootummaa fi WBO gidduutti waraanni hin jiru kan jedhudha. Kun taanaan gaaffiin uummataa yeroo hedduu nagaan akka bu'uuf gaafataa ture milkii argachuu isaati. Marii nagaa mootummaa fi ABO Taanzaaniyaatti gaggeeffame irratti ABO bakka bu'uun kan argaman keessaa tokko obbo Jireenyaa Guddataati. Isaan gorsaa olaanaa ajajaa ABO yoo ta'an waliigalticha mootummaa wajjin mallatteessitanii. Obbo Sanyiin dhaaba keessan bakka bu'uun mallatteessanii jedhee gaafadheera. Fayyaa ta'e waliigalteen godhame nama dhuunfaa jaarmiyaa keessaa bahee kana dura gaafatama qabu amma immoo gaafatama homa tokkollee hin qabne jechuudha. Kanaafuu waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa gidduutti waliigalteen godhamtellee hin jirtu jechuudha. Waan kaleessa ta'e diraamaadhumatu hojjetame. Diraamaa afaan faajjii uumuu gartee nama jaarmiyaa bakka hin buune waan feek ta'etu tolfame. Kunis
balaa gartee biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru uummanni nagaa dhumachaa jiru buqqafamaa jiru kana ittiin haguuguuf dhoksuudhaaf yoo taate malee waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti waliigalteen gahame tokkollee hin jiru. Namoota kaleessa mootummaa wajjinitti waliigaltee taasisanii gara magaalaa Finfinneetti imalanii kan akka obbo Sanyii Nagaasaa kaastanii jirtu. Isaan waliitiin hooggantoonni waraanaa ni jiru natti fakkaata. Maqaa waa'ee isaanii waliigalatti akkamiin ibsitu namoota achirratti argaman? Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni kun yeroo adda addaatti hanqina naamusaadhaan gartee jaarmicha of keessaa baasee to'annoo seeraa jala akka oolfaman yookiin akka of gabaasan gaafatamanii didanii sana booda yakkuma isaanii gartee itti fufan jennaan jaarmichi miseensa isaallee akka hin taane wal hubatee murtii kenne jechuudha. Kana achi jarri kun namootuma dhuunfaa jaarmiyaa keessaa bahanidha yeroo adda addaatti warri immoo gartee kana dura harka kennates jiraachuu danda'an jechuudha. Achi keessa isaan maanidha walitti qabanii akka waraana bilisummaa Oromootti fakkeessanii dhiyeessuu yoo taate malee kana dura jaarmiyaa kana keessatti sadarkaa qondaalaatti warri hojjetan ni turanii amma immoo sababa gartee rakkoo hawaasa keessa ture furuudhaaf waamamanii rakkoo naamusaa qaban akka wayyeessan fooyyeessan gaafatamanii didanii jaarmiyaa keessaa bahan jechuudha. Waraanni isaa waliin galeeroo ni jira gareen isaa wajjinitiin baheeru addatti. Humnuma gartee kana dura harca'ee harka kennachaa turedha walitti qabanii waraanni galeera yoo jedhan irraa kan hafe ammatti waraanni bilisummaa Oromoo dirree jiru guyyaa kaleessaa sosso'e tokkollee hin jiru jechuudha. Isuma dur tokko lamaan isaanummaanu bobbaafatan isaanummaanu wiigii immoo hidhanii yakka hojjechiisaa turan walitti qabanii waraanni bilisummaa Oromoo gale jechuu ni danda'an jechuudha. Kanaatiin achi waraanni bilisummaa Oromoo dirree irraa bilisummaadhaaf falmaa jiru ammallee bakkuma isaa jira jechuudha. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa baga gammaddanii waliigaltee nagaarra geenyee jirra. Oromiyaatti nagaan deebi'aa jira jedhanii jiru. Gidduu galeessa irratti kana booddee akka rakkoon hin uumamne yookaan waraanni hin jirre fakkaata ibsi isaanii waraana keessaniif kan mootummaa wajjiniitiin kan akkamittiin ilaaltu isin? Nama afaan faajjessuuf yoo taate malee rakkinni inuma hin dhibu. Rakkinicha maaltu fideedha dubbiin rakkinni kan dhufe uummatichatu gaaffii siyaasaa qaba. Gaaffiin siyaasaa suni gartee furmaata argachuu qaba. Uummatichi dhimma isaa irratti murteeffatu yoo diriirsitee fi keessa akkaataatti qooda fudhatu sirna akkasii yoo tolchiteef malee waan isaan kaleessa godhan diraamaa hojjetanii rakkoo uummataa furuun hin danda'amu. Hayyee dhumarratti maree nagaa kanaan dura marsaa lama gaggeeffamee ture. Waliigaltee irra hin gahamne ergasii wanti dubbatame yookaan qaamni isin qunnamaa jiru yeroo sana gidduu keessan kan turan amma ergasii waan haaraa dubbatan ni jira. Waan haaraa hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf quunnamtiin gartee dippiloomaatota waliin jiru akkuma jiru jira. Wanti haaraa wanti addaa wanti gartee kana furuu dandeenya rakkoo bu'uuraa furuu dandeenya gartee nama gowwoomsuu nama bitachuu nama gartee sossobuu irra darbee waan mari'atamu hin jiru taanaan waan mari'annutu hin jiru jechuudha. Xiinxalaa siyaasaa fi miseensi kaafaa obbo Jawaar Mohaammed waliigaltee nagaa mootummaan WBO waliin mallatteesse jedhu irratti karaa fuula feesbuukii isaanii yaada kennan. Jawaar kana dura abbootii gadaa wajjin ta'uun waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa keessa socho'aa turan gara qabsoo nagaatti akka deebi'aniif nama yaalii taasisaa turan keessaa tokko. Jawaar akkas jechuun obbo Sanyiitiin ibsan qabsaan gameessi kun erga jaallan kaleessa waliin ture waliin itti fufuu dadhabee murna biraa uumee obboloota isaa waliin wal ajjeesuu mannaa galuuf murteessuu isaatiif galatatu malaaf garuu ammoo tarkaanfiin kun akka waan wal waraansa Oromiyaa keessa dhaabsuu danda'utti fudhachuun dogongoraa jedha Jawaar. Qondaalonni ABO mootummaan walii galuun kun taatee amma duras agarre ta'us nagayaa buusuu irratti bu'aa abdatamiin argisiifnee jedha Jawaar. Fakkeenyaaf bara 2018 hayyuu dureen ABO Daawud Ibsaa loltoota 1,300 ta'an Eertiraarraa galchuun mootummaatti dabarsee kenne. Garuu ammoo ji'oota muraasa booda loltoota kana keessaa hedduun kaampii mootummaatii baduun humna waraana bilisummaa Oromoo xinnaa bosona lixa Oromiyaatti hafe kan Marroo Dirribaan hoogganamutti dabalamuun daran cimsan. Ittaansee bara 2019 gumii abbootii gadaa waliin ta'uun yeroo sanatti itti aanaa Marroo kan ture Diinaraas yookaan Hundee Dheeressaa dabalatee loltoota waraana bilisummaa Oromoon
gaafas qabu keessaa kan gara walakkaatti dhiyaatan galchine turree jedha Jawaar. Ta'us sochii waboo bosonatti hafee danquu mannaa baroota itti aananitti lakkoofsi loltootaa fi lafti keessa socho'an dachaan dabale. Haaluma wal fakkaatuun bara 2021 ajajaa waboo zoonii kibbaa kan ture Goollicha Dheengee mootummaatti harka kennate. Kunis akka mootummaan abdate sochii zoonii sanii laaffisuu hin dandeenye. Daranuu gara Arsii fi Baaleetti babal'ate. Waliigaltee fi harka kennachuu kunniin sochii riphee loltootaa laaffisuu maaf dhabe laata? Sababoota hedduu keessaa laman tuqaa jechuun barreeffama isaatti ufa Jawaar. Kan duraa mootummaan rakkoolee siyaasaa jalqabarraa qabsoo hidhannootti geesse furuuf yaaluu mannaa hammeessuu isaatii jedha. Hacuuccaan lammiilee jumlaan hidhuu fi ajjechaan hammaachuun warri hidhate hiikkachuu dhiisii dargaggeessi qeettaaf iyyuu gariin xiiqiidhaan kun ammoo lubbuu of baraaruuf bosonatti akka nam'u taasisee jedha. Kan lammataa mootummaan waadaa hoggantootaa fi loltoota lola dhaabuuf walii galaniif seene guutuu dhabuu isaati jechuun ibsa Jawaar. Warra qawwee lafa kaayanii galan kaampii mootummaa keessatti jechaan salphisuunii fi gochaan miidhuun gaabbii fi dallansuu keessa galchanii bosonatti akka deebi'an taasisaniiru jedhe. Kanneen kaampiitti hafan ammoo leecalloo jireenyaa nagayaatti deebisuuf barbaachisu ramaduu dhabuun harka duwwaa facaasan. Ajajoonni olaanoon miidhaa kanaaf caalaaf saaxilaman. Diinaraas galee ji'oota muraasa booda Bishooftuutti ajjeefame. Goollicha Dheengee maatii gaafachuu Boorana dhaqnaan reebanii salphisan jechuun fuula feesbuukii isaa irratti ibsee jira. Dhimmoota kanneen ilaalchisee mootummaan kanaan dura wanti ibseeru hin jiru. Miidhaan warra lola dhaabee daandii nagayaatti deebi'e kanarra gahaa ture kanneen bosonatti hafan qabsoo hidhannootti akka cichaan taasisuu bira darbee dargaggoonni kumaatamaan akka itti dabalaman carraa laateeraa fi jedha Jawaar. Jawaar namoota qabsoon hidhannoo hafee qabsoon nagaa Itoophiyaa keessatti akka gaggeeffamaniif falmaa turan keessaatii isa tokkodha. Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beekamu oduu ijoo guyyaa irraatiif qabannee akkuma dhageessan kan BBC Afaan Oromoo dhageessan kana itti aansuudhaan oduu ijoo torbee kanaa kan qabannee isin dhiyaannu ta'a. Akkuma beekamu biyyoonni yeroo ammaa dorgommii addunyaa jirtu kana keessatti Raashiyaan Vaandaamin Puutiniin dhaabbata Biriks irratti uummata biyyoota Afrikaa irraa biyya diiddabi'amuudhaan achi kan jiranidha. Kana irratti immoo hooggantoonni Afrikaa lama kanneen wal lolaa jiran Piraayim Ministeerri Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii fi Pireezidaantiin Ijiipti Abdul Fattah al-Siisiin fuulatti Raashiyaa kanatti wal arganii jiranii. Sababa kanaan Puutiniin rakkoo kana gama nagaan gama mariitiin xumuruu hin dandeenya jedhaa jira. Kanaaf yeroo ammaa kanatti isaanillee ibsa miidiyaadhaaf kennaniif turanii ammaan dura. Kanaaf yeroo ammaa kanatti Puutinillee Abiyyi gargaaraa waan jiruuf waan achi argamu kan harkaan ta'a walgahii guyyaa lamaaf kan itti fufuudhaaf jechee jiranii. Gamanumaanuu warreen nu dhaggeeffattan like, share, subscribe godhuun yaada keessan nu barreessaa komentii kana yaadni keessan hamilee nu fannaa isiniin jenna. Galatooma.